Garashee jabaatee miila fageeffatte shaggeentii aanaan kophaa dhiiftee kophaatti nagattee waan an godhen beeku garashee jabaatee fatte shaggeentii aanaan kophaa dhiiftee kophaatti nagattee Hello? Abbaa leessati. Tole. Eenyudha? Maal? Tole galatooma. Tole. Hin argamtee? Nuti taphatu. Bilbila beeksisicharraa ilaalanii bilbilu. Yoo argine isinitti himnaa. Hin argamne kaa. Maal argamti? Leessuuti. Iddoo sirrii ta'e yoo argitan itti himaa jedhaniiru. Sirriitti himtee? Leessu. Garaa natti jabaatte. Jalqabde immoo bookee. Waan nama boochisu maaltu jira mee'amu? Ani bar ni argamte jedhee tanan kana fiigee turfe. Maal taatee kan balbala irratti cabse? Si maal gochuudhaaf mana kee dhufe? Intala eessa geessitee si jedhe? Ijoollee maaltu galata? Abdii garam jirta mee as kootu? Dhimma kana keessa seenii isiiti taa'e. Dhadhaanuudhaaf dhufte? Dhadhaanuudhaaf maal gochuudhaaf dhufte mana kee? Dhageessa niitii seera ala fuute akka seera qabattuuf immoo ari'ee sanumaa sin gachu wanti si gachu jiru. Amma dubbii biraa dhiisiti intala itti gaggeessite qofa nifti. Dhageessa ammaati dhiira taate na dhaabnaa dhufte? Wallaalla asitti na eegi. Wallaalla asitti na eegi. Dhiisi maaloo abdii dhiisi. Abbaate akka abbaatti ishee ka'ee dhaanuudhaaf dhufte? Deemi abdii maaloo bahi jalaa deemsa waan inni fudhatee dhufuun beennu jalaa bahi. Maal fida? Dhiisi ilma koo ati maaloo abdii deemu. Maaliif akkana taata atillee biran dabartu? Abdii abbeeraa gurbaa. Maaloo gurbaa nama. Mataasaa sana kan baate. Abdii abdii maaloo. Maaloo gurbaa. Abdii. Hin baatu ammas? Meeshaa ati seeraan ala hidhatte kan yoo an dhiisitu baay'ee namaa. Abdii mee eegme yaa carraaku yaa rabbi abdii deemi dafii deemi yaa rabbi ajjeesuu diddee salphina kiyya kana natti agarsiisaa jirta. Ati maaliif du'a hawwita? Maalumaaf du'a hawwitan si jedhaa bara? Amma wanti keessan naagame. Dhageettaa kan du'uu qabu anaaf isaadha. Ati maaliif du'a hawwita kaasa? Isin hin du'inaa. Umurii koo kiyya kana keessatti waa hedduu argee jira.
qabeenyan yeroo fayyaa qabutti argadhes eegee isiniin ga'ee jira. Isin immoo har'aan fayyaa koo dhabee qaamni koo irratee jenna waan du'e seetanii irratti wal ajjeesuuf kaatan. Akkaataa. Amma waa'ee dhimma kanaa dhiisiiti. Ka'itti gara manaa gali. Kottu. Ila akaakaa. Garuu meeshaa kan kee amma sirraa fudhatee kan inni ittiin boone nama ittiin doorsisu kan yoo an irraa hiisisee boollatana seensisuu baadhe ani namaa miti siin jedha. Amma narraa deemu. Deeme. Maaloo maal taate kiyyaa koo? Meeshaan seexanni kun otoo sirkaatti dhuka'eeroo maal ta'u keeti? Ofii keetiifis mana hidhaa galtee kanaanis abbaa manaa malee naambisuu keetiini? Otoo ati naqabuu baatee mataa isaa turattan abidja bobeessaan ture. Qa'ee kanatti abiddi dhalata jedhee kan malee fila biyyeen isa nyaachisaa jiru. Lakki kiyyaa koo biyyee isa nyaachisuun akkanatti miti kiyyaa koo. Isaanaaf dhiisi. Anatu biyyoo qotee isaa awwaalaati. Maaloo tasgabbaa'i kiyyaa koo. Maaloo kootuun galla. Maaloo kootu maaloo tasgabbaa'i. Yoom ofii addee beektaa yoom atiin of laaltee rakkanaan obsitee dhukkubduu dhoositee nuuf jiraattee malee jiru kan kedheeftee. Ayo galat kan kee akkamiin deebisa umrii kiyya guutuu siyamaa si faarsa. Qabdi garuu qorannoo kan hundumaa barbaachisa. Jechuun qorannoo biraatti nuti yaadu. Maaf na barbaadda namoota. Jaalallee qabaachuu ishee hoo beektu. Maal gaa ijoolleen yeroo ammaa jaalallee qabaachuuf dhiisuu akka qaroominaatti waan ilaalaniif kana maalittan beekuu danda'a. Kuni rakkoo keessan qofa osoo hin ta'in rakkoo hawaasichaa guutuu ta'ee jira. Kanaafuu isin baay'ee yaadda'ina. Hiriyaa ishee faana as dhuftee turte ulfooftee. Ulfooftee turte. Dooktar, leensaan xiyyamoo? Leensaan moo? Dooktar hin ta'u kun. Ta'uu qaba. Hin ta'u. Akkattaan guddisee ilmoo koonatu beeka. Anas haadha ishii kabajjee ija nyaaran bulti leensaan ta'uu hin danda'u. Yookiin nama biraati dogoggortaniitu. Nama biraa miti ishuma kan ta'e. Maariin abbaa leensaa ishuma kan ta'e. Maafan hin aarre dooktar. Maafan hin aarre. Tole ofii garuu maaliif kan ishii sin bira dhufuu dandeessa? Ulfoofteetti. Jechuun akka maal akka ulfa sana baasnuufi. Maarree maal gootaniif baastaniifi? Hin baasne. Dooktar maaf hin baasneef? Ka'uufii qaba ulfa. Akka baasnuu barbaaddu? Dooktar akka baastaniifan barbaada. Hamma dandeessanitti na gargaara. Ba'uufii qaba. Akkamitti akkan hedduu isinii abbaa ishii taatan ilmoo keessanii akka hedduu? Maafan hin jenne. Gandan kabajamee jiraadhe keessatti. Innaa mucaan koo ulfoof maal jedheen ija namaa fuuldura deema. Salphinni kana caalu maal inni dooktar? Nuti immoo lubbuun ishii darbuurraa maqaan keessan baduu wayyaa jedhu. Dooktar homaan taatu. Homaan taatu dooktar hamma dandeessan na gargaara yoo dandeessan baasaa fi ulfa kana. Nuti immoo lubbuun ishii baduurraa maqaan keessan baduu wayyaa jedhu. Dooktar
Homaan taatu dooktar hamma dandeessan na gargaara yoo dandeessan baasaa fi dhufa kana ulfi kun bahuu fi qaba dooktar. Isin kan maqaan isin bada yoo isin balleessitan qofaadha. Balleessaa isheetiin maqaan isin hin bada. Dooktar namni akkas hin jedhu. Intalli abbaa qabdu intalli abbaa haadha qabdu warra ishii irratti ulfoofte ennaa jedhamu ni ilaala waan ta'uu danda'u. Ollaan akkas hin jedhu. Ollaan mee kan isinitti bahu yoo ishiin duuteera. Nu immoo ollaan isinitti bahu irra maqaan keessaan badu wayyaa jedhe. Lubbuu ishii baasnee. Carraa